Nageenyiif jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota YouTube mara keessan akkam jirtu? Nagaa keessanii, fayyaa keessanii, an nagaa kooti, fayyaa kooti. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jirtu nagaa keessanii. Egaa obboloota koo chaanaalii YouTube banadhee gar keessan dhufeen ture jechuudha. Dhiifamallee yeroo darbe dhufee ture. Chaanaalichi garuu hojjetu ture. Asirraan dhufeen jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo asirraan seentanii akka maatiin haa taatan asumaan isin gaafadha jechuudha. Asirratti wantoota barsiisoo, bashannansiisoo, wantoota bohaarsoo ta'an qabannee argamna jechuudha. Isa qofaan osoo hin taane bakka wal gargaaruun wal gargaarree jechuudha. Tokkoon keenya karaalee garaa garaatiin miidiyaa kanarra gaafa baane waan baay'ee argina, waan baay'ees baranna jechuudha. Namni egaa jireenya isaatiif guutuuf jecha karaalee garaa garaa yaada jechuudha. Inna wantoota namoonni itti fayyadame bu'aa hin qaba jedhee nu gorsaa jiru yookiin nu barsiisaa jiran kana biyyoonni guddatti itti fayyadamaa jirtu. Nutis yoo itti fayyadamne maal qaba, walii keenya yoo gargaarre maal qaba jedhee asirraan egaa banadhee dhufeen jira. Kanaaf obboloota koo warroonni banattanis ta'e warroonni hin bannes walaa gargaaru sabiskiraabii waliif haa goonu maatii waliif haa taanu warroonni banannes haa banatanii waliin haa hojjennu beekidhaaf miti namni kanarra gaafa ol ba'u beekamtii qabaateedhaaf osoo hin taane namni egaa jireenya isaa keessatti karaalee garaagaraa yaada karaalee adda garaa yaada kanaaf immoo asirraan akkuma beekamu namoonni baay'een faayidaa hin qaba isin fayyaduu danda'a keessattuu mana madamii keessa yeroo baay'ee kan turtan isin fayyaduu hin danda'a jedhanii dubbataa nu barsiisaa jiru waan ta'eef mee nutis hojiirra oolchine waan kana walii keenyaaf abboomamne walii keenyaaf ajajamne waliif hojii kana tootti fufne gaariidha jedhee yaada. Asumaan warroonni sagalee koo dhaggeeffattan maatii akkanaaf taatan isiniin jechuu barbaada obboloota koo anis illee akkasuma deebisee maatii isiniif nan ta'a walaa jabeessinu walaa guddifnu maaliif gaarummaan habbaadhaa fi gaarii tokko hojjennee yoo darbine numaa fi maqaadhuma keenyaaf jechuudha. Kanaaf obboloota koo asirraa walaa jabeessinu asirraan banadheen dhufee maatii naaf ta'an isiniin jechuu barbaada sagalee isinitti hin dheeressu turtii gaarii isiniif haa ta'u maatii akkanaaf taatan asumaan isin gaafadha.